ኢትዮጵያ ኬኛ ቆንጆ በቃ ብያ ኬኛ ኢትዮጵያ ቆንጆ እንዲያው ከፍ ንጎቴ መቼም አልጎዳኒ እንዲለቱ መለ አካታኑም በከኑ ጉርባ ወረሞ ስርና ጀባ ቀባ ቆይ أما زبنا بناميكا قربا بناميكا شيء أنشوته ميكا كزاريمو سنديا ميكا أسمع جيلاني أسمع قدني معرفة إسان قتي كان آسان بيتا سبب نيجريان قتي كان آساني في إتين أنشوته بيتوفي إتين كمادي بيتو أمارفان إسبالتير را قدي قران أچو ماندي إكسيتاتي چاچاب ديرم تماري باديا كيسان ديمتو كراكو فرد ديمتي إسبالتير را كرامة كينام باس كفرنا قدين دبر فتو ماريف جنان كراتو كان جرات توكو سديتامي سدي يرورك كنا سنا شامبو خاني رفاني مجري توكو دوراني كوتين جنة سيغلي غويا كيسة تدي ماين نا كوتي ركولي تلوه ركتامتي إديا أني انديو بكا مچاكو انديو اني كو بليجي مستبكل انديه مچانكو ورامورا بليجينكو مچاغاش چاچسا بكلافوري اسمعك انديه توال من دغا جيلي هانغو كانت وننا انو كان مرسيتي تبارك جزاكم الله خيرا لان افان كان هاسعود ابون ارغامنا سيكيسانو جرا غديسو تا اجرا يوناس اندوف نسب افان نما غديسو في إما بعدني في اتباعهم غراغرون ما كبا جل كبا يو بيته يو برته يو دبچو دندته يو تفيدمو دندته دمتباتا تولي ولا ممي لما مكوفسي كاسه سيتليفيسا تولي akka amantiitti afuran tole dhaabbanni amantii geggeessu kun akka nyaacima Itoophiyaa keenya qonjo bakka biyya keenya Itoophiyaa qonjo እንዲያው ከፍ ንጎቴ መቼም አልጎዳኒ እንዲለቱ መለ አካታኑም በከኑ ጉርባ ወረሞ ስርና ጀባ ቀባ ቆይ أما زبنا بناميكا قربا بناميكا شيء أنشوته ميكا كزاريمو سنديا ميكا أسمع جيلاني أسمع قدني معرفة إسان قتي كان آسان بيتا سبب نيجريان قتي كان آساني في إتين أنشوته بيتوفي إتين كمادي بيتوفي وريقان دكيس أبداً أمارفاني أمارفان جراجرا ماروما ميت أمارفان إسبالتير را قدي قران أچو ماندي إكسيتاتي چاچاب ديرم تماري باديا كيسان ديمتو كراكو فرد ديمتي إسبالتير را كرامة كينام باس كفر را قدين دبر فتو ماريف جنان كراتو كان جرات سيغلي را دبين بكي ماي باسي بكي نوتي تياجم نو كان جراتي متي يا بلو داهب إيغا كا يمرو فياس مساقا وطي كراكو فرد ديما بيكا كرارا مينان كرولا دوما بادা غلطو Wada zizo kararra mainan gomman qabu indawa gomman sa korokonchi kesan demo badiya kesan demo karuma rattafa kanafi isatin qamadi bitanu yero tokko 83 yero rakkina sana shambu khani dufani mjari tokko durani kotin jenne سيغلي غويا كيسة تدي ماين ناكوتي ركولي تلوه ركتامتي إديا أني انديو بكا مچاكو انديو اني كو بليجي مستبكل انديه مچانكو ورامورا بليجينكو مچاغاش چاچسا بكلافوري اسمعك انديه مچمكو سما بيا كينيا توبيا أما ما هي من نورات ولشمت بكنا جتة هاجي أرترا كنت اللي وده زاجي هجي جت بودي ما أرجورون جلتهم لي أرجورون جلتهم لي أرجورون جلتهم لي
nagar tamiti akka kanatti taphattee ittiin ga'uun dirqama rakkoo keenya akka nu yaannu kana afaan biyya sana taphachiisuun dirqama haasaan nu haasaa jiru achirraa gara fuulduraatti miidiyaa guddaadhaan hamma fudhannee walitti deebinutti maal jettaan kanaafi iddoo jalqabaarraa kaaneetti haasofnaa badii namni sitti yaadu beekuudhaaf barbaadde afaanicha beekuun dirqama dhugaadha waan miidhaa sirra gahee ibsuudhaaf immoo qaama itti dabarsitu san afaan isaa beekuun dirqama akka reef jedhe san kursiidhuma biyyattiin qabdu qoodamuudhaafi hanga afaan kee guddistee gabbistee sadarkaadhaan geessitee sadarkaa biraatiin geettutti afaanicha sanitti fayyadamuun dirqama fakkeenya tokko sitti kenna dhaabbatuma amma jiru keessaa dhaabbata islaamaa yoo fudhatte ulamaani gurguddaan wanni dirree keessaa ba'anii fi masjida meeqa qabdi magaalaan Finfinnee si fiduudha tole ulfaadhaa galatooma masjida nuu fahimu in argu masjida meeqa qabdi magaalaan Finfinnee magaalaan Finfinnee masjida meeqa qabdi nama meeqa keessa jira ayyee sababa amaarinyaa sababa amaarummaati miti sababa amaariffaa ayyee nuti dirree keessa hin jiru tole dirreeni ka Oromiyaa keessaa akka Oromootti fudhanne ka Finfinnee immoo keessaa hin qabnu wanni keessaa nu baase maaliin kan federaalaa keessaa irra caalaa hin qabnu wanni keessaa nu baase maali akkuma amantiitti yoo fudhanne nama afaan kana hin beekne dandeettii fedhe yoo qabaate beekumsa fedhe yoo qabaate hayyummaa fedhe yoo qabaate yoo biyya sanii miti fakkeenyaa nama tokko fudhachuu hin dandeenya bara Dr. Jeelaan muftii Afrikaati itti aanaa muftii Afrikaati tole Afrikaa irratti itti aanaadha gabaabumatti itti aanaadha Afrikaa irratti itti aanaadha Afrikaan guutuun ila Gaabooni isaan beekti Seraaliyoon isaan beekti Afrikaan isaan beekti Gaanaan isaan beekti Naayijeeriyaan isaan beekti Itoophiyaan jirri afaan Amaariffaa osoo isaan hin beekan haasai har'a namoota isaan fakkaatanii isaan wajjin jiran kan akka Dr. Kamal fa'aa ta'u Dr. Ibrahim fa'aa ta'u doktoroota dakaatiraa keenya guutuu lakkaadhu wanni duubatti deebi'aniif maal doktorni duuba sana badaa jiraare afaan biyyaa beekuu dhabuun dhimmatti bahuu irratti haasaa dhimmatti bahuu irratti akkan fudhadhu dhiisi afaan tokko qaqqabuufi miti afaan tokko ol qabuufi miti nu hubadha akkanatti maa nu beekti tokko kana hammi nu beeku nu beeka Finfinnee fudhatte ayyee Finfinneetti ayyee tajaajila argachuuf isaa ayyee tajaajila kennuuf isaa ta'u ayyee jalqaba ulaagaan si kaa'amu afaan naannoon sun itti fayyadamu tole hanga afaan keessan bakka sadarkaa saniin fiddee wal qixxeessitutti dirqama si barbaada kanaafuu abbaa beekuu barbaadaniif ka dandeettiin sii gadii ka humnaan sii gadii ka beekumsaan sii gadii ka eenyummaan sii gadii ka dhaabbataan sii gadii ka namummaadhaan sii gadittu si dura bu'ee si hordofaa jira si geggeessaa jira kana waan ta'eef rakkan dhimmi kun dhimma namummaati dhimma biyyoomaati dhimma hawaasaati dhimma egeree keenyaati dhimma dhalootaati dhimma kaleessaati dhimma har'aati dhimma boruuti malee waa'ee siyaasaati miti waa'ee siyaasaati miti achi cunqursitanii achi nu gene warra siyaasaa dhimma siyaasaa warra siyaasaatiif dhiibne nu quban qabnu waa'ee siyaasaa amma garuu anii fi asliin waa'ee keenya anii fi namoonni as keessa jirtan Muhammad Al-Jazeeraan Nasriyaanole Sumayyaa hundi keessanuyyuu dhimmi kun dhimma kooti dhimma keetii dhimma dhalootaati kana haasaa jira kun immoo waa'ee siyaasaati miti nu hubadhaa ayyee kanaafi amma fakkeenyaa fi iddoo ani jiru laan iddoo ani jiru keessatti masjiida seera qabeessa 320 oltu jira masjiida seera qabeessa 300 Finfinnee keessa 320 oltu jira waliigalatti garuu gara masjiida 450 akkanatti tilmaamama tole 320 kun seera qabeessa jecha tore kan tartiibeffamee abbaa qabu kan bulchinu jecha aha tole hoogganaadhas immoo keessatti hoogganaa Finfinnee damee heera irratti hoogganaa majlisaa islaamaa dhimma gumii islaamaa magaalaa Finfinnee heera itti gaafatamaa heeraati የህግ ክፍል ኩታ ሴራ አናት ወላደ ማን ቤኮ ማን መርካበዳ አኑ መርካበዳ ወላ
Eeshi. Masjida dhibba sadii fi wayii kana keessa. Tole. Oromoo nama 12 jira. Tole. Nama 12. Tole. Dhibba tokkoo fi dhibba sadii fi 8. 12 kunuyyuu. Afaan kana beekaaf achi keessatti argite malee. Akkan. Injiraatu. Akkan. Injiraatu. Mee maal jette mee? Masjida 12 qofa? Namni Oromoodha. Afaan Oromoo haasa'u nama 12 jira. Finfinneen kooti. As kan deemaa jiru. Inni deemaa fi jiru isa kana. Finfinneen keeti. Maal sababaan isaa? Dhaggeeffadhu. Finfinneen keeti. Masjida 400 keessaa masjida 12 keessa jirti. Eeshi. Jettee jedhi. 12 kunoo akkamitti dhufe yoo jette afaanicha kana beekaa dhufe. Afaanicha haasa'a. Minnoo mishigirii. Ayyee taatee bara. Inni kana naasofne seenuu hin danda'u. Tole. Amma afaanichatti fayyadamuun afaanicha beekanii sadarkaa silaa barbaachisu biraan ga'uun rakkoo keenya itti dhimma bahuuni silaa har'a masjida 12tti 10tti 5tti lakkoofsaan lakkaa'amtee iddoo sanitti naftu ture. Ayyee. At same time waanuma kana fuudhiitii waajjiraalee garaagaraa seensise. Ummanni afaan kana haasa'u lippisteetiidha. Ayyee. Siistama keessa ture. Ayyee. Waggaa 100 ol keessa jira. Akkan. Ati jaalattee Sisteema keessa jira. Ati jibbitee ufii barattee dhaqxee fudhatta malee harka kootinaa baradhu jedhee namni si affeeruu hin jiru. Of jalatti ilaalaas immoo namni siin baratu. Akkas. Ati kan gabbistu. Waan of jalatti ilaalu namni siin baratu. Kan gabbistu gabbisi. Kan itti fayyadamtu garuu itti fayyadamtu. Akkuma san. Amma itti fayyadamaa haasaa jirra. Itti fayyadamaa haasaa. Gabbisuu miti. Yabbisuu miti. Akkana. Itti fayyadamaa haasaa jirra. Biraayyuu dabartee immoo caaltee argamuu qabda. Dirqama. Caaltee argamuu qabda. Dirqama. Warra caalee argamee fi warra dhugaadhaan itti fayyadame karra nu fayyadaa jiru kun warra akkasitti achitti hafe. Amma ijoollee tokko ijoollee afaan kanaan ergaa dabarsanu baay'ee dhiibbaatti uumanii waa'ee jaraa ajandaa godhanii haasa'aa jiru. Waa'ee warra afaan Oromootiin haasa'u garuu ajandaa miti. Maaliif? Hin nageenye ka? Rakkoo keenya hin nageenye. Baroonuma dhaga'anuyyuu. Dhaggeeffachuu iyyuu hin barbaadan. Hin barbaadan. Yoo mana dhagahan. Hin barbaadan. Maaliif hin dhagahan? Hin barbaadan. Nu waa lama asirraa barbaadna. Tole. Tokko afaan Oromootiin barreessuun dirqama keenya. Tole. Afaan keenya guddifachuun. Afaan Oromootiin barachuun ilmaan itti guddisuun. Afaan saayinsii godhuun qarooma ittiin argisiisuun afoola adda addaa ittiin barreessuun mammaaka oduu durii ciigoo garaagaraa ittiin dhiyeessuun. Hibboontee barruulee adda addaa. Geerarsa mirriisa. Akkana. Waa hunda ittiin afaan kana gabbisuun dirqama keenya. Afaan ittiin Galatoomii asli. Fayyadamu sanitti fayyadamnee dhaamsa keenya hin dabarsine taanaan ufii walitti himaa jirra laalaa keenya wal biraan gahaa jirra malee gara siraasaa. Istiidiyoomii gaddaadha kan jirru. Kanaaf nu dhaga'uu dafanii. Dirree biraatti achi ce'amee ila fakkeenya tokko qofa sii kennee ati itti dabarta. Walitti dhiyoo taa'ee. Tole. Wookaa 3 wookaa 4 ittisarra dhaabbata. Tole. San keessaa namni 4 yoo xiqqaate hin tabsiisa. Tole. Duras ufduubas tabsiisa. Tole. Namni 2 namni 3 warra bakka goolii san taphatu jira. Tole. Dhuma isaarra. Tole. Kippariin kun dhaqee bakka gooliin taphatu bakka goolii namni taphatu sun. Olfaan asli waan ta'eef.